Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhanya kan naga kasani fayyada jirtani sinja. Sabni khabaja hin qabne sabaqa inni haranta nagartanii jirtan ergaa boorraa waan nama gurraadaa jiran. Nama guuran san uleedhaan akkatti tumaa jiran argitanii jirtan jechuudha si galte. Tarkaanfii namni walirratti hin fudhanne kan Somaalilaandiin marqanye eega baranaa turaa eegalte yeroo hundeera fudhattu viidiyoon akka haranta nagadi beekun takkaatii sin mul'ateetis hin jiru jechuudha. Ijoolleen danyammoota Somaaliyaa jirtan martinuu waan deemaa jirus ni argitan waan taamee jirullees ni argitan jeetii yaadaa jechuudha. Garuu kun waan ajaa'ibaatii fi akka namni nama du'a jiruu fi akka namni nama du'a jira kan agarsiisu. Ijoolleen biyya tanatti hayyama hin qabneef kunis biyyatti galaatii hayyama mataa keessanii baafadhaan isin jira. Maaliif kabajaa dhabuu kan keenya tokkoffaa duraati. Mee suuraa lameen kan argitan kun waajjira poolisii biyyattiitiitu nama kana namoota to'annoo siraa jira. Nama lammii Suuriyaadhaa kan ta'e poolisiin isaanii as keessatti akka malatti tuman jechuudha. Isaaniitii tuman san tumjatan keessatti viidiyoo waraabamee gadi bu'e. Sababa viidiyoon sun waraabamee kibbee irraa kan ka'e magaalaa Hargeysa keessatti to'annoo seeraa jala oolchan jechuudha. Poolisii sanarratti hooggantoonni biyyattiidhaa tarkaanfii akkaaniif fudhatan goosisanii uummanni tarkaanfii sun irratti fudhatame jechuudha. Namni hundinuu gadi bu'ee itti iyyatanii jechuudha. Kan keenya immoo shari'aadhaas hin qabu nageetii majaali yoo namni du'eewu namni nama sun qabee seeratti namaaf dhiyeessuus hin jiru jechuudha. Nu duubaas waan jiranii beektaniifis ni beektanii uummanni keenya tarkaanfiin namni isin duubaa fudhatu osoo hin jiraanne nama isaa sodaatanii nama isaa dhiisan waan ta'eef gara biyya keenyaatti galaa hayyama baafadhaa hayyamaan biyya namaa jiraadha. Namni baafadhaa reeffatee jiru namni argu hin jiru jechuudha. Si galtee deengadda ammaan duratti guba qabdan ijoollee Soomaalii Itoophiyaadhaa nama 60 bichaa gara biyyaatti galchanii sunuu akkuma qaban ergaa boorraa qabamanii sunis gara biyyaatti galanii jiranii jechuudha. Haa galanii malee tarkaanfiin akka nama keenyarra fudhatamee kun irratti fudhamee nagaan galanii jechuudha. Keenya taraa meeqa irratti wajjiniin Oromoo osoo yaade taraa meeqa tuma ergaa buusun keessaa galchan. Guyyaa tokkichatti kan nama 150 jiran guyyaa kan nama 100 jiran miidiyaa guutuu argaa jirtan jechuudha. Kanaafuu nagalatooma like share subscribe godhaa follow godhaa waliin gahaa tiktok yaan akka bilinkii godhaa irraa kaasa.